السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتني المان أرومو جريني كسم بدأ باقي جراتن بكو هندتي أكو جرتن هندتي فيديو كنا نمن أرجيتنا كبرن تر شير كودا فيديو جس يجلام جس إني تكفى ويا لاباتناتي إن لما فانا ما واي في المان أروموتي واي ديجا المان أرومو رتي دانغلاي واي ما بوديون تنجرتو gara isa jecha tokkoffaatti hotarre waa'ee alaabaatanati alaabaan tuni ta oromooti ta oromoo haqiqaati ta oromiyaati ta ilmaan oromootiif ta oromiyaati tana alaabaan oromoo wanni ammoo ta oromoo ta odaa qabdu ta akka alaabaa abbaa gadi san jedhanii wanni mana barumsaatti oromiyaadhanii faarsan kijiba sun takaayoo Itoophiyaatiif takaayoo poodiyooti mana barumsaattis tahee waajiroota adda addaatis tahee Oromiyaa waan Oromiyaa jedhu guutuu keessatti taanaan hogganamuu qabdi. Tana ilmaan Oromoo hubateetiniin falmachuu qaba. Alaabaan tun ta Oromiyaa ta'uu qabdi. Ta Oromiyaa guutuun hogganamuu qabdi. Yoomillee taanaan alaabaan Oromiyaa taanaan hogganamuu qabdi jecha. Ana hubachuu qaba namni hunduu ilmaan Oromoo. Namni ani Oromoodha jaalala alaabaa tanaa qabu. Namni jaalala Oromiyaa fi alaabaa tanaa qabu haqiiqa Oromiyaa barbaadu tana jechaadha alaabaan tana. Namni gariin akkamitti ilaala? Abaawoo jedhaan alaabaa maali abaawoon ilmaan oromootiimi abaawoon anasi abaawoon ni bosona baateef miidhaa kenna dadhabdee cunqursaa nurra gahuu dadhabdeetiniin bosona baate nurraa falmachuuf saniif malee jaalatteetiniin bosonatti hin ba'anii eshi abaawoon oromoodha oromoo taate ilmaan oromoo taate maaliif qabatti tana hiikasii beeyteetinimi oromiyaa ta'uu beeyteeti malee eshi taama oromiyaadhaanii faarsan ta'uu odaa qabdu san takka alaabaa abbaa gadaa san maaliif hin qabanne tana waa'ee isii beeyti jechaadha gootonni hunduu dhiigni gootota hundaa tanarratti dhangala'e suni takaayoo Itoophiyaati yoomillee taanaan tanaan hogganamuu qabdi Oromiyaan kana hubachuu qaba ilmaan Oromoo hubatee falmachuu qaba waa'ee abaa'ooti tamaaliiti wanni akka jedhame gonkumaan jiru abaa'ummaan ilmaan Oromooti abaawoon ma'naa isii beeyti qabatti abaawon addatti wanni irraa qabdu takka illee hin jiru abaawon maal watakka wanni abaawon addatti alaabaa tana uumatte takka hin jiru alaabaan tun ta Oromiyaati tanaan hogganamuu qabdi Oromiyaa yoomillee kana hubatee ilmaan Oromoo falmachuu qaba inni lammaffaa gaafii ilmaan Oromooti gaafii ilmaan Oromoo keessaa tokkochi isaa kadee hin jiru gaafii afaan Oromoo afaan federaalaa ajjechaan ilmaan Oromoo irra haraabatu Finfinneen Oromiyaa jalatti haa hogganamtuun gaafii ilmaan Oromooti kan ilmaan Oromoo irra dhumaa bahe kana keessaa namni tokkocha deebisu hin jiru bilisummaadhaan amma poodiyoon maal jetti bilisummaa siyaasaan arganne gara injifannoo siyaasaan arganne gara diinagdeetti haceessifnuutti diinagdeetti kijiba yoom argatte dhiiga ilmaan Oromootiin teessoo irra taa'an jirtu waan hunda waa jettu keessatti mee caqasaa poodiyoodhaan waan jettu keessatti Itoophiyaa guddifnaa malee waan akka Abiyyi maalii kunni faati Itoophiyaa guddifnaa malee waa'ee Oromiyaa kana hin beektu waan dhiiga achirra dhiiga teessoo sanarra isii fide hin beektu waa'ee Itoophiyaa dhiiga ilmaan Oromootiin Itoophiyaa ijaaruuf deemti ilmaan Oromoo kan gaafiin isaan deebi'iniif mee maaluma wanni inni bilisoome jedhuun
kijiba bilisumti kijiba wanni bilisummaan gaafin ilmaan oromoo ka duuti oromiyaa irraa nafin gaafin ilmaan oromoon deebi'iniif maali bilisummaan isiin argatte jijjiiramni xiqqeenyaan jira suni gammachuudha nu hundaafuu gammachuudha namni mana hidhaa keessaa bahuun warri siyaasaa alaa maalii kunniin galuun bareeda kuni waa hunda nama hundaa gammachiisa ishi gaafeen ilmaan oromoo gaafate ka dhiini sun marti irratti bahe ka tokkochi hin deebi'in ka amma afaan guuttattee dhiiga ilmaan oromootiin achirra teettee waan adda addaa haasoytu ka gaafii ilmaan oromoo deebisuu dadhabde mee maali jarri waanuma kaayuma ishiita duraanitti jirti kana ilmaan oromoo beekee akka jara jalan gowwomne ana beekee falmachuu qaba yoo na achillee isinitti illee dheeressu inni akiraan dhuma alaabaan tun oromiyaan tanaan hoogganamuu qabdi tun alaabaa oromiyaati ta oromootis ta oromiyaatis alaabaa tanaan hoogganamuu qabdi ta odaa qabdu ta akka alaabaa abbaa gadaa suni diimtuu gurraattii maali sunniin suni abaddu suni ta kijibaati alaabaan ta dhugaa tana hubatee namuu falmachuu qaba yoomillee taanan bakka hundatti tana akkasanii nagaa rabbii keessa jiraadhaa tana hubadhaatiniin irratti hundaa deemaa viidiyoo kanas sheer godhaa